ki bar mirga qabdi ani arsida jette bar mirga guutu qab chanyi si himatte wallahi chanyi namni chanyi fedhe himatu mirga nama duran dhaabbatina arsi siri gargarte mas fetan gargara fetan disa isi miti la kok munira wai sigarsa koi munira nate laani munira onni beeko qabdani maakiin sagalee jira annarsiidheette intalarsiiti wali bod dubbinte geemni eega geemiin gardaggale yoo isiin ani waan munira ne gartami ni rakay aywa tufa sakan shabana kau jira guys ana amma duga rabbi dubbachudha shabana kau jira ni daga maga yo raga dabadu ni dagenya ashin kopli bara me bai gara ki gena gubu tiru media kanata aye ala nuran rausre ani aso ina ashada tureti ndufu jira munira yero lalni tifu fuziyat ati hasi nandageni ati hasi hosi namni faalla kenya de mujiru media kanata tum faalla kenya de mujirti namni tokko geeman asraa daytani ililli kannitani wallahi wa billahi hararge ya wayli waylakum nasa guruti asinu demti guruti asinu demti udu kallo ta kabate gut yete maratu sare maratu tun tanama ditine wa qasam billah jol maiki jaran namni garana go mujuru ma annasra gursum yamma ya ma angam manasran to ko malif nasran tu yebeta munira malif tu yebeta gafa giyama khayasani nama iduna rada tur desi gale famous hoda pasamotas gubba yang kaisa namni garte dini namana rada ture isira anamma itti arani ka mu aratin ka ba yes aratin ka wallahi lazim aratin ka profile si mina yero deni nala yero namni ala nada ke padu oso lubbu te sibabte ajjesu jira gema disi oso cala du ujru lubbu te sirra cifte sibabte ati bar mata ke bar harar ge gadiyati lubbu te sanra harar ge kali dabar ni beta akabin beta mena timet sigatema ani isi nutti dabbate nutti jirtu dimma bira yo akkas kataatu taate dhuunfatti namni walii godhee jira anjoollee arsii keessaa namni qaatu wali saahiba kiyya garuu saahibummaan achitti hafti yoo as deebi'anii lammiiti jetakka kiyya tuqan waan isaan naa godhan kana biraa qabaate yoo qabaate lubbuuti jallee haa fudhatanii wallahi tun immoo daltaa teetiif nama firra qabuuf irratti goolatu jechuudha no hin taatu haqa jirtu itti himtee karaa sirriitti deebisuudha na gote jirtin tuku akas talan kasifin goda ko tu argen gede bisa ya wailaha lali munira wain sisir isa di fama ko jala ya nasrana kata te bara kuma lama fi didami fi afrikaisa elun fi wal jalatani turani wal jalatan elun video to korra rabe nama khaisan na dufte biya kad bintun video te kata ko to elu bire jira saw basanif nasrana kata akat tu abde jira kaynya alkani guya melala وما فارسي تم بديم تهلا دبي خنا كنا سرّي ساي وما فارسي تمالي في إلو إنديس سو بساني في بكتنا لا أملا وانتي يارو مرا دبنو كورتا نابس وانتي يارو مرا دبنو يوان كان سرّي سود تكون فاونتي ميدا هرّا كنا فاهم بنو فربوش زمان كناتي ورّي يارو مرا إنيوم ما وفي دكتني إنيوم ما أنا ما فكيسني جرادا سيقولي أنا إنيوم والله لكن ركومي تكورو مما تكنا ما تيادو يتسياس ركومي غيرو gaafa gartee namni biraati iyyuu waa'ee aadaa kan keenya calaqqifne waa'ee kan keenya calaqqifne ati immoo achi fiidee jedhetta kuni bar namni keenya iyyuu ni beekanii yaada nu caalaa ni beekan baay'een garuu giftaroonni keenya tokko warra manaan baane tokko jira warra mul'anne tokko isini kufaanee jira jechuudha akkasii hadiin isinii yaabne yoo ta'an tifa nasraa gursum fakkeessituudha ni beektaa fakkeessituudha barbaadiidha wallahi wabillahi anaa isin jaa hireen dhabe wala maayikii leessanu maayikii harar geemiti wala maayikii leessanu maayikii anis hidhattee jirti anis
sida maikin himatte bar Iya. tas na kapetan maikin arari sida jette ban afana mo betani ali tala ari siti arar ge kaisa tindalade annadi sada ette ban harka rafu da maikin Okay, gaafa game si giftera tarar kita kucitin arkin ganu. bar satin makaisani an waya gimana lajitu awang gemana lajitu an giftara mi tisran wani giftaran tayni yacha khani jajju juro namni harar ge dan jecha harar ge ti kaisi juru nasra gursomi Abiyyo ergaddo waya kana sir maakis abiyyo sir gande guyanu ti achi bane wahe ustad ibsada dubbanne chala dubbanne nu jara turte achi de bite mana banate mal jette beta dage a jette noti makina ibsa ibro nama gabanne ibite te khabitu videm nu oromum masa sabonum masa walisum masa tifi kaisan mare banne makina bitu videm na nu ashmurin daw jirti jechu reisin obboleyen sida almana rargida sigatema nasra gursum jechu nasra gursum yo firada bu dadamne wa qasama billah isin gutuna fara nasra gursum ana tu kashi rargida ga butu si goda wallahi go billahi galcheetin jira abiyyo ilaal jara keenya maakin durumanu maqaan abbaa isiitis maqaan keenya leengisoo wannani qabna fakkeenya tujjisoo leengisoo hin qabnu turanis Kopri mana ambil kesan? Coba dah, share. abiyyo bagana gaan Woi, tuf. Baga nagaan nu eegdanii akkami nagaa? Fayya. bagana gaan Yaa sirbi mar sirba Khadiir Martuuti. Makiinani Khadiir Martuu arsii mataa gannu qabe jaaniiti sirba miliyoona lamaan barreeffamee ol mucaa shawaa barreesse mucaa isinii fiduu hin danda'a. Ka sirba barreesse. Walaloo fi yeedalollee mucaanuma sagaleesse malee sirba miliyoona almost miliyoona lama miliyoona tokkoo fi 800 wayii kabalameef. Ibboo arsii nu balleesse gurbaani dafii nu dhaqqabii jaaniini. Sirbi Khadiir Martuuti. Sirba mucaa saniin hin yaamina. sirbi da khadir bakanya nabe Khadiir maalee kaartiitii miti. kono dagia Woi haram dia. Woo. Wallah. Laal mucaa waan jee intarvii godhan waan ajaa'iba ta'u maal jee beektanii? Woi gafanta. Eenyu dinqisiifattaa? Wallistoota Oromoo keessaa eenyu dinqisiifattaa jennaani? Waan jee dhageessanii intarvii gisee godhan. Sirba walaloo fi yeedalollee addunyaa barreessee ammoo anneen sagalees eenyu dinqisiifattaa jedhaniin warra jiruu fi warra lubbuun jiruu fi warra dabre keessaa. Sabboonaa fi murtii guutuu qotta sana. Tokkoon galatoonfadhu Amaana sana ta'e sabboonaati. lal nadageeffadha dukkana fi alagaa Galti qorata sabboonaa fi murtii. nadageeffadha Jala kan jiran. ijatti barata Oke, tuh ya biot. Dubat. Murni asa. Kopli kora asam hana kamu jirat. Guys. Yes, eenyu dinqisiifattaa wallistoota dabranii fi jiran keessa naan tokkolleen dinqisiifadhu jeematuma kiyya dinqisiifadha. Osoo sirbi kun sirba xiiqidhaa ta'uu baate yoo xiqqaate artistii Ali Birraa Hacaaluu fa'aa namoota gartee qabsoo namoota silaa akkasii sanaan galatoonfadhaa jechuurra ture. Sirbi kun sirba lolaa ta'uu wanni beektuun nam tokkoon galatoonfadhu je. Hin dinqisiifadhullee je. Ofuma kiyya dinqisiifadha. Kanaafi mee caalaa kiyya namaa tokko dhufee xiqqoo waan gartee ustaazni keenya so'aa dubbise barreessee amma gadhiise kana uummataa dubbisneeti achi booda irraa mari'anna. Sheekha biraatu dhufe jira keenya biyya keessatti ulamaa guddaa makiinaan bitamuuf jechaa jiranii. Abang sama anak Ustaz kamu soal itu pernah jiran nih. Mana tiga koyan? Soal tali balik. Cala ni siapa kan kabdoti. Ustaz soal itu amman tanah berreise yo tekate deka afurtama dura berreise. Wan kana si wani berreise ustaz kana makinan abi tamu ya deju berreise ni wa micha khairi jalal mata dure ni. Wa micha khairi arifachi saje. Ustaz keenya humnata nu je. Obboleeyyan islaamaa kabajamoo fi jaalatamoo kan biyya keessaa fi biyya alaatti jirtan hundinuu akkuma beekamu ustaada keenya kan uummataaf tajaajila guddaa kennaa jiru daa'ii beekamaa ustaada Yaadallah Ridallah
daawaa islaamaa babal'isuuf halkanii fi guyyaa osoo hin jenne tattaafataati jira. Ustaadni keenya beekumsa kun ogummaa yookaan hikmaan waamicha taasifaman gara islaamummaatti akka deddeebi'aniif sababa guddaa ta'eeti jira. Akkasumas ergaa islaamummaa bakka hundaan gahati jira. Haa ta'u malee ustaadni keenya tajaajila boonsaa kana yommuu raawwatu konkolaataa mataa isaa waan hin qabneef rakkina hedduutu isa mudachaa jira. Rakkoowwan yeroo fagoo fi baadiyyaa deemee ummata barsiisuuf rakkataa jira. Yeroo fi humni isaa karaa ittiin waa gubatuuf waan karaa irratti waan irraa gubatuuf hojii daawwaa caalmatti bobba'uu hin dandeenye. Mee yaada ustaadni keenya konkolaataa utuu qabaate ganda baadiyyaa meeqa dhaqqabuu danda'a? Hojii daawwaa hangam saffisiisuu danda'a? Kanaafuu nuti keessan harka wal qabannee hojii daawwaa kan laaffisuuf jecha ustaada keenya jaalatamaaf konkolaataa gaarii fi jabaa bituuf murteessineeti jirra. Hojii khayrii guddaa kana keessatti qooda fudhachuuf sadaqaa jaariyaa yookaan khayriin cinne ofiif raawwachuudha. Hundi keenya humna qabnuun xiqqaa guddaa osoo hin jenne hojii boonsaa kana haa mirkaneessinu. Konkolaataan kan bitamaa jiru artistootaafis ni hin mul'ata. Garuu ammoo namoota diin islaamaa kaddamaniif namoota gara amantaa islaamaatti nama fidaniif hedduu murteessaadha. Ulamaadhaaf konkolaataa bituun barakaa ummata islaamaa keessa kaaya. Kanaaf konkolaataa daawwaa kana ajiriin isaa hanga konkolaataan kun tajaajilutti isiniif kabajamtuudha. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan. Namni islaamummaa keessatti yookaan karaa adeemsa gaarii tokko jalqabe isaaf mindaa isaatu dabala. Akkasumas mindaan nama isa booda isheetis hojjetuutis ni jira. Osoo mindaa warra isaa hordofee hojjetee irraa hamtuu irraa hin irratin akkasumas namni islaamummaa keessatti karaa yookaan adeemsa gadhee tokko jalqabe isarratti dilii isaatu jira. Dalagaa bakka